akkam jirtu daawwattoota KUSH mara chaanaalii keenya kana subscribe gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Hayyee guyyaa kaleessaa artistoota kanneen akka Falmataa Kabbadaa, Adam Kaawoo fi Sabkeebar fi kanneen kana fakkaatan mana hidhaatti gadi lakkifamu isaanii beekamaadha. Artistooti kun sababa fi yakka tokko malee saba isaanii quqqaa saba isaanii gadi baasanii falman yookiin immoo sirbaniif duwwaa quqqaa saba isaanii ibsaniif duwwaa kan mana hidhaa seenan yoo ta'u, guyyaa kaleessaa lakkifamuun isaanii beekamaadha. Artistoota Falmataa Kabbadaa fi kanneen biroos afurtu mana hidhaatti gadi ba'ee kan yuunivarsiitii Jimmaatti hidhamee ture Maamad Deeksisuun Free Jawaar Mohammed Free All Oromo Prisoners jedhee sababuma kana jedheetiif yakka tokko malee kan mana hidhaa seeneeti kan tures lakkifameera jechaati jiru. Warreen kaaniifis rabbi akka birmatu hawwii keenyadha. Kanneen akka Jawaar Mohammed, Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi warreen kaanis sababuma dhugaa dubbataniiru. Quqqaa saba isaanii addunyaatiif gaaniiru jedheeti mana hidhaa gasheeti jira. Keessattuu artist Haacaaluu Hundeessaa isintu ajjeese jedhee diraamaa sobaa hojjetee ofisaatiin isaanin mana hidhaa gashee ofiisaa sirna hacuuccaa jala gashee biyyattii kana bushuuf jedheeti hidhee jira. Haqa isaan rabbi falmee abaasu jennaa silas qeerroon akka durii falma dhaabeeti jira. Sila hin falmina jennee yoo gadi baanus deebiin rasaasuma sila. Kanaaf rabbi birmatuuf jennaa hordoftoota keenya. Chaanaalii keenya KUSH share, like, comment nuuf godhaa isiniin jennaa. Isin jaalanna KUSH kan Oromooti.